Yooyyaa jenneerraa kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Nuubiyaa Miidiyaa akkam jirtu yeroo amma qophii qorqortii qabannee isinii dhiyaannee irra geennee jirraati keessummaan kenna dhaalle nama haaraa miti Dr. Hengasa Ibrahim baga nagaan nutti qophii teenadhaa waliin qorqoruuf. Baga nagaan na'iidhan. Egaa hordoftoota keenyalleen si beekanu sallitti asirralletti sooshaal miidiyaarralletti si beekanii waa hedduu wal beeksisnu hin qabnu. Gara dhimma keenya itti qorqorrutti yoo ceene akkuma beeknu ololliin gama Woyyaaneelleen ta'e fardee Woyyaaneetiin Fulbaana 30 boota mootummaan hin jiru hikuma santi sifeeffadhaadhaa turanii Fulbaanni 30 kun darbee hadha Fulbaana onkololeessaa lamarra jirraati. Mee olollii fi wocii Wayyaanee fi fardeen isaanii eessa kutte? Gaaffii bareedduudha. Fulbaanni 30 bara hunda ni dhufa bara hunda ni dabra. Baandaa fi Girriisaan ergamtootni Wayyaaneedha kun hundinuu Fulbaana 30 mootummaan hin jirtu jechuudhaan abjuu guyyaadhaa abjaawaa turan. Fulbaanni 30 immoo eeggachaa turre. Mootummaan ni jira turees ammaas mootummaan ni jira. Fulbaana 30 booda onkololeessi tokko dhufee jira. Gaafa Fulbaana 30 kan mootummaan hin jiru jechaa isaan turan san inxooxxoo eebbisaa turan muummichi ministeera guutuu Harargee Bahaatii fi Lixaa keessatti pirezidantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaadha mana barnootaa eegalchiisuudhaan daandii garaa garaa mul'ataa eegalchiisuudhaan qonna qamadiidaatii fi bishingaadhaa naannolee aanaalee baabbileetii fi godinoota garaa garaa keessa sosochuudhaan hojiilee uummataa hojjechuudhaan daawwachaa eegalchiisaa turan. Awwadaayitti illee akkanumatti galma jimaadhaa gabayaa jimaadhaa guddaa eegalchiisuudhaan hojjechaa turan jechuudha. Kun mootummaan jiraachuusaa ifiifuu kan ifimu himuun feesisu. Abjuun isaanii immoo mootummaan hin jiru jedhanii biyya jeequu saaminsi akka dhufu taasisu hokkorri akka dhufu taasisu nageenyi akka boora'u taasisu abjoota Wayyaaneedhaati. Kunis wanni isaan kana abjootaniif maali? Hokkora keessaa bu'aa buufatu. Jeequmsa keessaa waa faxaru kana keessa yoo akhi nama akka tasaatti Wayyaaneen aangoo deebite nuufillee hambaasii irraa waa nyaanne warri jee abjootu maqaa jiruuf Fulbaanni 30 yaa'u akkuma Fixeensa Ganamaatti abjuun isaanii harkaa baddee jirti. Onkololeessi tokko dhufee jira lamaas dabree jira. Mootummaan kan durdaan jabaatee hojii guyyaarraa guyyatti hojjechaa jira. Uummanniinis nagayaan bobbaa carraaqachaa jira. Sadiifuu abjuuleen baandaatii fi dirli dibbeen isaan dhawaa turan san cilee bishaan buutee taatee harkaa fashalaa'u waan waliin agarraa uummanniinis beekee jiru jechuma barbaadeeti. Dhugaa asirratti waan tokko yoo daballee kaasne jechuu isaan Fulbaana kana qofaa miti yeroo gara garaallee takka lagannaa jedhu takka karaa cufaa daandii cufaa mana hambayinaa waan gara garaa labsanii tuma kasaaraa asiin baane hin kutatanii abdii warra. Uummanni abdiin kutatu wanni abdiin kutanneef isaaniif hojmaata. Hin kafalamaa fi Wayyaaneerraa itti faxaru kaanis yuutuubarraa maallaqa guurrata. Kaanis qabsoo jiraa jedhee warra qabsoon Oromoo kun akkan xumuramne barbaadu jira. Bilisummaa amma Oromoon argatte kana hin bilisoomnee jedhee warra ammallee qabsoo goona jedhee maallaqa guurrachuudhaaf jooniyaa qabatee deddeemuutu jira jechaadha. Kaniif uummata kanaaf dalagaadha. Hojiidha isaaniif. Bilisoomnee jirra biyya abbaa keenyaa keessatti hojjetachaa jira namni dalagachaa jira. Nagayaan mootummaa ilma abbaa gadaatiin hogganamtu qabaanneeti biyya Itoophiyaa tan utubnee Oromiyaa ijaaraa jirra. Kana warri hin barbaanne dubbiin Oromoon bilisoomte jettu tun yoo ka galmeen isii cufamtu taate warra agabuu buluu jira. Warra osoon faxarre jiraatu jira. Warra maallaqa dhabuu jira. Warra diina jala deemee waan funaannatu dhabuu jira. Warra yuutuubarraa waan shaqqalatu wanii raafu funaanu sumunii fi shilingii funaanu tana dhabuu jira. Taniifuu dalagaadha uummataa fi Wayyaaneen waatti darbiti Ijibti waatti darbiti yuutuubarraa wayii argatu fundraisingii adda addaa jedhanii maqaa qabsootiin maallaqa hin guuranii rasaasaafis kopheedhaafis shittoodhaafis jedhanii waan adda addaatiin hin guuranii isaaniif dalagaadhaa abdiin kutatan. Uummanni immoo isaan kana ilaalee yeroo isaan lagannaa jiru lagachuu jalaa didee
yeroo isaan hiriira jalaa didanii yeroo isaan irreecha irratti akka gadi bahanii jeequmsa uuman kadhatan ummanni abbootii gadaa dhaga'ee jalaa bahuu didee jalaa hafuun ummanni keenya dammaqaa jiraachuu fi bilisummaa isaa eeggachuudhaaf waardiyaa bilisummaa isaa ta'uudhaaf qophii ta'uusaa kan nama agarsiisu jechuudha. Kanaaf ummanni dammaquutu waan guddaadha malee warri waan kana hojmaata godhate shaqaxa godhate dukkaana godhate ittiin daldalachaa jiru haga qabrii seenutti waan kana hin dhaaban qiyaamaan dhuftu tanaafuu tan akkasitti beekuun barbaachisaadha akka jedhu qaba. Akkuma amma atillee jettee fulbaana 30 booda onkoleessi tokkoon dhufe onkololeessi tokkollee darbee amma lamarra geenne irraa akkuma dura jedhe saaniin duuba amma wayyaanee fi fardeen wayyaanee ammoo ajandaa awwaannisaatiin gadi bahani. Tun maaliif sitti fakkaatame maaliif? Yeroo hunda wayyaanee fi ergamtoonni wayyaanee baandootiin Girriisaan yaada rimeen qaban yaada raffalman hin qaban awwaannisni waan rabbi uume awwaannisni bakkayyuu dhaqa bakka dhaqeetti miidhaan geessisa midhaanirra namni awwaannisa kadhatee yaammatee hin jiru du'aayitti godhee ka yaammatee hin jiru hogguu dhufe immoo mootummaan ittisuun ummanni firraa ittisuun waan beekame isaan ajandaa maqaan qabneef waan irra mormoo waan hin qabneef hogguu dubbiin kaan harkaa duute kaan irratti rarra'u hogguu kaan harkaa amma irreecha irra rarra'aa turan irreecha harkaa fashale lagannaa gabaa irra rarra'aa turan lagannaan harkaa fashale hiriira irra rarra'aa turan harkaa fashale fulbana 30 irra rarra'aa turan harkaa fashale awwaannisni dhufee kunis harkumaa fashalaa yaa mootummaan keenya galanni isaa ga'u xayyaaraan helikopteraan biifaa jira ummanni sektaraan gandootatti fi aanoota hundatti biifanii awwaannisni kun akka deemu taasisaa jira ummanninis ogeeyyootinis mootummaanis humna qabnu hundaan irratti bobba'aniiti hojjechaa jiranii isaan ajandaa dhufu hunda boruus amma yoo roobni dhabamellee abiyyiin rooba dhoorke jechuurraan deebi'an yoo aduun bahuu diddellee abiyyi aduu bahuu dhoorke jechuudha yoo aduu dhoowwitees abiyyi oowwaanii nama fixuuf deema jechuurraan deebi'an ummanni kun ajandaa maqaan dhabneef ummata yaa'iidhaaf waan arge hunda gara badiitti jijjiiree hiikoo biraatti kannee oofu ta'uu beeknee maali kaayoon isaa waan kana jedhaniif bu'aan isaa waan kana jedhaniif jennee beekuun barbaada. Wayyaaneen yoo waa hunda irra rarra'aa oolte annan nanqisiisu. Maaliif wiskii irraa xallatti deebite. Viillaa irraa goojjotti deebite. Kitfoo irraa tiinitti deebite. Suufa irraa shamizatti deebite. Kophee garaagaraa irraa caantatti deebite. Akka fadhanii bakka fadhan seenanii akka fadhanii nyaatanii dhuganii makiinaa keessa boonanii cululuqanii seenanii qabeenya uummataa saamurraa ganda tokkotti qe'ee tokkotti mishigii tokkotti deebite hamuummachaa jirti waan dhabde beeytiisin. Kanaaf wooma feete irratti rarraate yaa'ii uumuudhaaf yoo shaakala feete gootellee maaliif akka isin akkas taatu nuuf galaa jechuudha waan dhabde mootummaa dhabde aangoo dhabde saamicha dhabde. Akka feete nama gudeedu dhabde akka feete qabeenya saamuu dhabde akka feete maallaqa akka feete godhuu dhabde dachi akka feete gurgurachuu dhabde dubra akka feete godhuu dhabde wahuma baranta dur godhan hunda dhabanii wali galanii yoo ta'anii hamuummachaa oolanii ajandaa harkan hunda rarraraan maal dhabanii maaliif akka kana wixxifatan nuu galuun nuti ta'u ummataati jechuudha. Kanaafuu dilas rakkachuun feesisu awwaannisnis ni dabra ajandaan biraa akkuma reefu sinjee yoo roobni heddummates abiyyi roobni heddummeesse jechuurraan deebi'anii yoo roobni dhabames abiyyi dhabamsiise jechuurraan deebi'anii yoo aduun oowwitee nama gubdees abiyyi aduudhaan uummata fixu jira jechuurraan deebi'anii kana beekne waan isaanii kana hubachuun barbaachisaadha kan jettuun qabaanna. Mee dansa gara gaaffii itti aanutti yoo ceene Shaneen keessattuu hoogganaan Shanee Daawudibsaa mana mootummaan kennaniif keessa gala makina mootummaan kennaniif oofaa mootummaan bulaa gargaarsa mootummaa argachaa mootummaan hin jiru jedhee mootummaa ce'umsaa jedha gadi bahee naanni akkuma eenyu baaldiraasi sun gadi baheetuma ibsa adoo jedhu ibsa yookiin mootummaa ce'umsaa kanaa kenna maaliif mootummaa ce'umsaa kana itti Shaneen gaafu?
gaafii bareedduu na gaafatte. Kan duraa obbo Daawwid Ibsaadhaa qabsoo Oromoo keessatti nama bara 20 takkaa oliif qabsoo Oromoodhaa qancarsuu irratti qabsoo Oromoodhaa laamsheessuu irratti gootota Oromoodhaa gatuu irratti diinaaf dabarsanii woboo gurgurachuu irratti fi dhaabotni adda bilisummaa Oromoodhaa faffaca'ee akka heddummaatu taasisuu fi qabsoo eeggatummaa tasabaa osoo hin ta'in tagandaa taqa'ee tagosaa akkaaniif dhalattuuf shiraa fi daba bada qabsoo keenya keessatti namni hojjetee Oromoon akka adda facaatu taasise keessa kan seenaan hin daganne jaarraa waggaa 21f kan bulchaa turee fi gurgurachaa ture adda bilisummaa Oromoo Daawwid Ibsaati. Daawwid Ibsaadhaa ammaan tana adda bilisummaa Oromoo irraa bu'ee jira. Yaa Shaneedhaan ana hoogganaan jedhee fi hin deema jechuudha. Urmii kanaan illee jechuudha. Dhaaba kanaa ceesisuu hin dandeenye. Dhaaba kana injifataa taasisuu hin dandeenye. Dhaaba kana ergamaa diinaa ta'uurraan dhoorguu hin dandeenye. Dhaaba kana tokkummaa akka qabaatu godhuu hin dandeenye. Ilaalcha rirmee saba kana walitti qabee deemu baasuu hin dandeenye. Bara 21 dabre hundaa'u sabaa irratti ibsa ejjennoodhaa kan naa turan. So haraaraadha wanti. Amala namattaati. Bara 21f namichi ibsa ejjennoo kan naa jiru amma hulaa qabriirra dhaabbatee ibsa ejjennoo dhiisii yoo jetteen hin dhiisu namichi. Maaliif amalatti taatee jirti, suusiitti taatee jirti. Kan kanarraa hafe immoo inni ergamaa wayyaanee ta'uu ni beekama. Hogguu wayyaaneen achi haxxifatte inni asii qufaa. Yoo wayyaaneen achi qufaate inni asii haxxifata. Waan wayyaaneen itti kennite dirqama san bahachaa jira taa'ee. Dhugaadha akkaati jettee mana mootummaa keessa gala. Maallaqa mootummaan kafaltuuf nyaachaa. Makiinaa mootummaatiin deemaa. Mootummaa ce'umsaa jedhee yaaduun isaatu fayyaa dhabuu isaan nama agarsiisa. Kan kanarraa hafe immoo hidhamuu barbaada jaarsichi. Fadhii hidhamuu qaba. Maaliif hokora bifatti kaasu barbaada. Ergama diinaa qaba. Uummanni Oromoodhaa dhiigni ilmaan Oromoo qabsaa'ota lafa baadiyyaa Eertiraa keessatti dhangala'aa turanii fi lafoota adda addaa keessatti wayyaanedhaaf inni gurgurachaa maallaqa itti sassaabachaa ture hundinuu yeroon irraa deebi'aa jiru amma. Dhiiga ilmaan Oromootu kana godhaa jira jaarsa kana. Fayyaan qabu. Namni fayyaa qabu mootummaa jirtu mootummaa ce'umsaa jedhee akka Iskindir Naggaatti Baaldiraasitti ka'ee amaluma san Iskindiris bar Finfinnee irratti anaa mootummaan Baaldiraas jedheetuma deeme. Maayyiin isaa qiliinto taate. Kunis amma anaa mootummaan ce'umsaa Oromiyaa jedhee yogguu deemu uummanni itti kooflaa jira. Fayyaa dhabeenya isaa namni mirkaneeffachaa jira. Urmii kanaan illee nama aangoof bololu nama immoo dantaa sabaarran kaayyatiin nama qabsoo teenya keessatti ashaaraa wal jibbuudha. Ashaaraa gantummaadha. Ashaaraa qabsoo gurgurachuu amala qabsoo gurgurachuu namni qabsoo teenya keessatti dhalattu taasise keessa Daawwid Ibsaati. Daawwid Ibsaadhaa yaa'u ani akka ejjennoo kiyyaatti heeraaf dhiyaachuu qaba kan jedhuun qaba. Dhiiga ilmaan Oromoo kan kolaasaa turee fi gurgurachaa turee fi gataa ture san hundaafuu irraa gaafatamuu qaba kan jedhuun qaba. Ibsa ejjennoo isaa kun yaa'u alawaadaa isaatii kushiinaa isaatii ka gabbaatu natti hin fakkaatu. Dilas waan guddisanii ilaalan hin qabdu. Bakki inni irraa ibsaa kan nu jirus yaa'u kushiinaa isaa keessa wanta tolfatee achi keessa ibsa ejjennoo jedhee kan naa jira malee wanni inni fiduu danda'u. Kanarratti takka illee akka hin jirre inni illee ni beeka. Kanaafuu mootummaan obsi daangaa qaba. Garaa bal'atee fi jira manguddoodha namichi kun nama guddaadha. Nama guddaa kana qabanii hidhuun bu'aanuu qabu jechuuf tuffatee mootummaan dantaa dhabee fi dhiisee jira. Inni immoo ergama wayyaanee irraa fudhachaa sumunii fi shilingii guurrachuu isaan dhiisne. Kanaafuu mootummaan tarkaanfii barbaachisu irra fudhachuu qaba kan jedhu ani ejjennoo dhuunfaa kootiiti kun. Toleme iyyi wayyaanee fardee wayyaaneetii fi Girrisaa fi dhugaan lafarra jirtu wal adda. Akkuma dura dubbataa turtellee garuu wayyaanee waan dhabdeeti kan iyyitu ka waccu waan barte angoos faayidaas diinagdee saamicha maallaqa kana dhabdee iyyiti. Akka daa'ima harmarraa buusanii. Girrisaa maaliif faana iyya garuu? Tun gaafii bareedduudha.
Wayyaaneen Girriisaan wayyaanee tana akka fardaatti itti fayyadamaa jirti. Amma yoo ilaalte biyya alaa keessatti Alulaa Salamuunfaadhaa wajjin ijoolleen Oromoodhaaf hin jettu seenaa jinjimuufaan maqaa isaanii kaasuun barbaadu namoota tokko wajjin hiriira bahanii qabsoo waliin gaggeessina jedhanii wayyaaneedhaa wajjin hogguunii fi dhaabbatan garaa nama guba, nama dhiigsa, nama laaleessa, nama dhukkuba. Osuma qabsoo feenee goona kan jennu taate osoo mootummaan kun daandii sirriirra hin jiru qabsootti goonee mootummaa kana firraa jijjiirra kan jennullee taate osoo jennee hariiroon nuu fi wayyaanee waliif fiddee waliin nu qabsoo isiistu addunyaa kanarra hin jirtu. Gonkumaa wayyaaneen diina keenya kan kaleeti, diina keenya kan har'aati, diina keenya kan boruuti. Ummataa miti TPLF sirnichi san gareen hangi hoggansaa san gareen hangi jaaramte san diina keenya kan zalaalame. Dhiira teenya kolaasaa turan, dubartii teenya gudeedaa turan, qabeenya keenya saamaa turan, hayyoota keenya gataa turan, qabsaa'ota keenya gataa turan, lafa keenya chabaa turan. Wannummaan isaan nun godhin ta addunyaa tanarratti hafte hin jirtu. Araarama hin qabnu isaanii wajjin. Araarama nama isaanii wajji dhaabbatu ija isaaniitiin ilaalla. Xawwalwaallootiin dantaa garaatiif bitaman finxaaleeyyoonni saba gurguratanii sabaa fi saba walitti kaasuudhaan iddoo hambaa barbaadan hundinuu maqaa Oromootiin wayyaanee wajji dhaabbatanii yeroo isaan mootummaa isaanii irratti qaama isaanii irratti obboleessa isaanii irratti hin qabsoofna jedhanii yaa'an raajiidha jechaadha. Qaanyi waan namni sammuu qabu godhuu miti. Nuufi wayyaaneen gonkumaa walitti araaraman qabnu. Isiin waan dhabde qabdi. Keenya kun maal dhabee yoo jette gabrummaa dhabe. Gabrummaan isa mala namatti taati beeke. Namichi gabroomuu bare bilisoomtee yoo jettee ni namanu. Ana akkamittiin bilisoomaa yaa? Qorqalbii hanqina waa hubachuu irraa kan maddu jechaadha. Akka ummataatti nuti beekaa hin qabnu. Akka ummataatti nuti muumicha ta'uu hin dandeenyu. Hayyuu keenya hunda kan namaa goone, beekaa keenya hunda kan gandaa goone, kabadhaafamu hunda keenyaa miti jenne, wahuma bareedduu hunda teenyaa miti jenne, wahuma fokkottuu qofaadhiif dhaatuudhaaf, boo'aniituma boochisuudhaaf, anaalalaniituma anaalalchiisuudhaaf warri deemu warra sammuu isaanii duudde, warra qolqarbiin isaanii goggooyde, warra yaaddoo haala yeroon keessa jirtu kan dhugaa hubachuudhaaf itti ulfaatee jechuudha. Saniifuu Girriisaan sammuun qabdu, hin yaaddu, hin xinxaaltu, baafteen buuftu, sababan gaafattu, girr jetteetuma ergamtu karam hin jettu cahuu malee, yaamamtu eeysan na yaaman hin jettu dhufee malee, arrabsi jaaniin arrabsuu malee maaliif hin arrabsan jettu. Godhi jaaniin hayaa malee maaf hin godha bu'aan waan kana godhuuf maali jettee yaaddu jechuudha. Kanaafuu Girriisaan yaaddoo dhabuurraa kan maddu kanatti fayyadamtee har'aan tanallee wayyaaneen aangootti deebi'uuf abjootuusi gonkumaa akkuma Fulbaana 30tti mana amata haafa akkuma irreecha irratti reefkaa fi dhiiga abjootaa baanii warra silaa irreecha irratti reefka lakkaa'uuf bololaa ture, dhiiga lakkaa'uudhaaf bololaa ture hunda agabsitee yeroon san dabartetti ammallee abjuun wayyaaneen aangootti deebi'u gonkumaa abjuu taatee hafa malee isaanis baandaanis Girriisaanis tasuma ummata Oromoo jiru, saba kanaa jiru, hayyootaa jiru, nuu jiru abadanu wayyaaneen lama aangoo irra deebite ummata keenya kolaasuuf carraan argattu. Tole tanarraa qabanne tanumaan raawwannaati yeroo biraatti qophii biraatiin ajandaa yookiin
dhimma biraa qorqorraatti keessumaa qophii qorqortii teennadhaa teetee waan waliin nuuf qorqortee fi guddaas galateeffannaa horii bulii deebanii fayyaa ta'e. Anilleen keessumaa keessan godhattanii afeeruu keessaniif daawwattoota keessanii fi isinis guddaa isin galatooma. Kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota teennaa qophii qorqortii teennataadhaa tanumaan hobbaanyee jirra. Yeroo biraatti qophii biraatii walitti deebinutti badhaadha kanarra tura.